warroota beekaman keessaa tokkodha. Guyyaa kaleessaa garuu piraankii obboleessaa Naayii irratti hojjetanii turani. Tapha taasisan turan keessatti garuu nyaatawwan garaagaraa dhugaatiiwwan garaagaraa teechisanii achi keessatti garuu dhuma irratti shaayii osoo hin taane kanatti dhugdee fincaan daa'ima keenyaati jedhaniini. Dhuma irratti baay'ee tokko rifachiisanii jiran jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Egaa kanatti aansee mootii obboleettii keenya qaal akkuma beekamu tanaan dura jaalalleen ishee yookiin deef maallaqa jalaa fudhatee badee ture. Inni sunis maalirra gahee jira kan jedhu hanga dhumaa yoo na waliin turtan viidiyoon lameen kana kan dhageessan ta'a turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u. Ashama harka foonii hordoftoota mansiyaarsiituuf jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koos taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuudhaaf yaalee guyyaa har'aa viidiyoowwan lama oduuwwan lama qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis maalidha kan jedhu hanga dhumaatitti yoo na waliin turtan kan dhageessan ta'a. Egaa obboleettii keenya qaal jaalalleen ishee yookiin deef birrii jalaa fudhatee akka bade ni beekama jechuudha. Yeroo darbe keessa birrii ishee jalaa fudhateetu badee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti eessa jira kan jedhullee kan isinitti himutaa jechuudha. Egaa namni kuni nama boru jireenyaaf ishee abdatu yookiin immoo haadha manaa ta'u boruuti kan jedhee ishee yaadu jala birrii ishee jalaa hatee fudhatee badee jechuudha. Namni kuni erga birrii kana fudhatee achi Addis Ababaa keessatti illee osoo hin taane gara biyyaa gale jechuudha. Gondor natti fakkaatee gara biyyaatti kan deeme jechuudha. Daayirektii biyyuma tasaafareetii gale birrii ishee fudhateetii deeme jechuudha. Namni boruuf jireenyaaf nama abdatu akkamitti nama hata? Erga jaalalaaf dhugaadhaan itti dhiyaate akkamitti birrii isheetis ishee dhoksee fudhata? Namni rakkachuu danda'a, waan rakkatu hin beekamu. Yoo rakkate immootu namni yaadan wal amansiisee rakkina sanii waliif qoodee rakkina saniif immootii furmaata itti kenna malee dhokatanii baduun dhoksanii fudhachuun baay'ee gaarii natti hin fakkaatu jechuudha. Sanuu dhiira akkasumallee qaal nama akkas hojjaadhaan gabaabduudha. Bichaa hojii tokko qaxaramanii hojjechuu irrattirree warroonni akkanaa kun baay'ee rakkata jechuudha. Wanta akkanaa kun immoo biyya keenya keessatti baay'ee intini miti waan ta'eef iyyuu akkuma beeknu akka waan ajaa'iba addaa tokkootittidha kan ilaalamu. Akkasitti iyyuu ta'ee garuu isheen cimtee jabaattee har'a sadarkaa birriin isheetti jalaa hatamu gahuun isaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Namni jireenyaaf boru isheetti dhiyaate har'a akkana gochuun isaa. Viidiyoo tanaan dura obboleettii ishee waliin hojjetan keessatti obboleettiin ishee gallakkifamuu hin qabu viidiyoon kun maaf gara keessatti xumurachuu dandeenya akkamitti miidiyaa irratti baasteetti isheedhaan lolaa turte jechuudha. Sirrii miti gara keessa fixachuu qabna jettee turte jechuudha. Jetteen qaaliin akkasumallee kasasteet turte qaalii kisiisanillee akka irraa dhaabdu kan isheen gaafatte jechuudha. Obboleettiin isheetillee sirriidha. Kun yaada bilchaataadha. Sababbiin isaa namni tokko ariifachuu irra muddamee sa'aatii aarii keessa jiru san irratti waa tokko murteessuu irra erga aariin sun irraa badee tasgabbaa'ee yeroo tasgabbii keessa jiru waan tokko yoo murteesse filatamaadha jechuudha. Gaarii yeroo aaranitti waan gaariis murteessu waan badaas murteessuun sirrii miti waan ta'eef jechuudha. Maaliif nama miidha waan ta'eef boodarra. Kanaadhaaf alamillee yaada bareeda qooddee fi sirriidha. Gara keessatiin osoo miidiyaarra wal hin baasin akkasitti wal gorfachuu wal deeffachuu ni danda'an ture. Innis sirrii hin hojjenne jechuudha. Tarii waan rakkatee fudhatee badee hin beekamu jechuudha. Yeroo baay'ee namarratti murteessitan hin jettanii namarratti murteessuu barbaadee osoo hin taane gama lachiyyuu rakkinni jiraachuu danda'a. Qaal biras rakkinni jiraachuu danda'a, isa biras rakkinni jiraachuu danda'a. Sababa ittiin fudhatee bade innis beekuu danda'a. Haa ta'u malee garuu haqa namaa fudhatanii baduun sirriidha jedheetis hin yaadus hin deeggarus jechuudha. Kanaadhaaf deebitee bilbiltee turte kaleessa viidiyoo hojjetan irratti jechuudha. Yeroo bilbilan kanatti bilbilli isaan dalagu nama kana bilbila maatii isaa fi hiriyaa isaa obboleewwan isaa irratti bilbilaatii turte. Haa ta'u malee garuu argachaa hin turre jechuudha. Bilbilaanis argachuu hin dandeenye. Walumaa galatti namni kuni birrii fudhachuu isaa irra darbeeyyuu bilbila isaa ni balleeffate jechuudha. Akka namni ittiin argachuu hin dandeenye bilbila isaa ni cufate. Namni
jireenyaaf haadha manaa kooti jedhee boru ishee abdatu akkamitti hojii akkanaa raawwata. Ijoolleen keenya dubartoonni jechuudha. Dhiira tokko hanga nuti jaalannu beekna malee hangam akka namni sun jaalatu hin beeku. Hanga nuti jireenya boruutiif isa abdannu isa waliin jiraachuuf isa abdannuudha isa beekna malee hangam inni jireenya boruutiif nu abdata kan jennu kan jedhu nuti wanti adda baasnee beeknu tokkollee hin jiru jechuudha. Nama jaalachuu keenya malee namni sun jaalachuu isaa wanti irraa beeknu tokkollee hin jiru. Kanaadha kan ta'e qaal biratti illee jechuudha. Hanga jaalattu hanga amantu wanta hundaayyuu kan isa fuuldura kaa'aa turte teessisaa turte jechuudha. Maaliif hattuu osoo alaarraa kan dhufu ta'e of eege namni jechuudha. Gin hattuu mana keessaa immoo namni of eeguu hin danda'u. Birrii hiriyaa ishee cammireedha. Namichi kun kan ishee jalaa fudhatee bade jechuudha. Kiraayii manaa. Dhiirri siraa kan hojjetee shamara takka dubartii takka gargaaruu qabu deebi'eetii dubartii hataa jira jechuudha. Bara ammaa kana keessatti jechuudha. Dhiirota bicha waaqayyoon qalbii keessan isiniif haa jijjiiru malee baay'ee nama dhiban jechuudha. Dhiironni tokko isa dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa kanarratti illee bilbila isaa cufateetidha kan jiru. Kassiidhaafillee yaaltee turte haa ta'u malee garuu keessi illee akka irraa dhaabdu taasisteetii jirti. Dubbanni waliin fidnetteerti yaa ta'u garuu argachuu hin dandeenye. Argamuu hin dandeenye namni kun yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Bilbilteetu argachuu hin dandeenye daarektii. Bilbila isaa cufate. Namni biyaansi badii raawwate hin beeka. Maal akka balleessee deeme hin beeka. Akka ishee miidhee deeme hin beeka. Deebi'eetii dhiifama bilbileeyyuu namni bar fagaatee jira qaama. Isheen homaa isa gochuu hin dandeessu. Isa rukuttu isa waa gochuu hin dandeessu. Isa miidhuu hin dandeessu jechuudha. Namni bilbileetiyyuu dhiifama osoo nama gaafate waan guddaadha jechuudha. Innaa kana fakkaata waan hundaafuyyuu dubartoonni keenya muluu bamuluu dhiirarratti of hin gatina. Jaaladhaa malee hin amanina. Hanga jaalattu beekta malee hangam akka innis jaalatu hin beektu waan ta'eef jechuudha. Jaalala isaaf qabdu beekta. Jireenya kee boruutiif ati tattaaffachuu kee kaayyoo hedduu isa waliin karoorsuu kee beekta malee inni garuu yeroodhaaf si faana jiraatee yeroodhaan booda akka si jijjiiru wanta irraa beektu hin jiru waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Namarratti of hin gatinaa. Dhiira qofa osoo hin taane jechuudha. Nama kam irrattuyyuu of gatuun hin barbaachisu jechuudha. Sirriidha namni mana keessa jiru wal dhokatee wal dhoksee waa wal jalaa dhoksee jiraachuu hin danda'amu jechuudha. Hanga isheen suuqii gadi baatee meeshaa bittee ol deebitutti namni kun birrii kana ishee jalaa fudhatee badee manaa jechuudha. Hanga har'aatti bilbila ishee cufatee bilbila isaa cufatee jiraachaa jira. Jaalalli kanaaree jireenya boruutu nama abdachuun kanaaree boru waliin jiran karoora hedduu waliin qaba. Waa hedduun isaa karoorsee itti isheen akka isheetti beekte malee inni karoora akkasii ishee waliin qabaachuu isaa isheen takkallee hin beektu jechuudha. Namarratti of gatuun hin barbaachisu. Yeroo hunda xinniqaaqee ta'uun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yeroo hunda xinniqaaqeedhaan jiraachuu of eeganii hin danda'amani. Nama waliin jiraatu of eeguun hin ulfaata jechuudha. Haa ta'u malee garuu namarratti of gatuun sirrii miti. Miidhamtuun numa taana. Nuti dubartoonni baay'ee nama amanna jechuudha. Sirriitti nama amanna. Keessa keenyaan jaalannus akkasumatti jaalanna. Jibbinus akkasumattidha jechuudha. Nama amanuu keenyadha yeroo hunda kan miidhu. Kanaadha alamis yaada bareeda garuu kan qoodde maaliif yaada namni tokko aaree waa murteessuu irraa tasgabbaa'ee waa murteessuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef iyyuu. Sababbiin isaa sababbiin inni itti birrii kana maal rakkatee maal ta'ee isheen maal miitee akka birrii kana fudhatee deeme isarraa illee osoo hubatame baay'ee bareeda nuufillee barnootadha jechuudha. Waan tokko gaafa miidiyaa irratti arginu garaan nyaatee yookiin immoo ashaangulliitii boochaa wal jalatti barreessinee deemuu osoo hin taane nus wanta akkanaa nurratti uumamaa laata boru nutis akkas taanaa laata boru jenneetu waan sanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenyatti finnee ani hoo akkam ta'uun qaba jenneetu nuti waan nama tokko miidhaa nama tokko irra gahe nuuf immoo barnoota ta'uu qaba jechuudha. Nuti irraa barachuu qabna jechuudha. Malee namarratti of hin gatina tasumaayyuu ta'e taanan jechuudha. Abbaa feete jaaladhu malee hin amanin isa dhugaa dubbachuudha. Hanga jaalattu beekta hanga inni si jaalatu hin beektu waan ta'eef. Hanga isa abdattu beekta hanga inni boruuf si abdatu hin beektu waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaadha. Kanatti aansee immootu viidiyoo naayii fi hubiyyee
viidiyoo ajaa'ibaa hojjetanii turan jechuudha. Tapha ajaa'ibaati taphni isaan hojjetanii tapha hedduu namatti toluu fi nama bohaarsudha jechuudha. Egaa piraankii yeroo ammaa kana keessatti bultiilee diiguu eegalee jira. Warroonni piraankii hojjetanii sirriitti of eegaa. Sababbiin isaa sababii piraankiitiin bultiin namaa diigamaati kan jiru jechuudha. Akkuma argitan Daawud haadha manaa isaa haadha ijoollee lama sababii piraankiitiin ta'ee fi dura jibbiinsi gidduu isaanii jiraachuu danda'a. Ani hin beeku garuu sababii piraankiitiin jechi inni isheedhaan jedhe viidiyoo irratti. Viidiyoon sun viidiyoo gad lakkifamullee hin qabne ture garuu gadi lakkifamee jira. Nuuf barnoota ta'a wantoonni akkanaa kun jechuudha. Kanaaf dhiironni dhugaanii dhiirota irratti murteessuu barbaaditi miti. Obboleewwan isaan qaba obboleewwan baay'ee isaan jaaladhu jechuudha. Dhiira irratti murteessuu osoo hin taane namni kamiyyuu gaafa hojii gaarii hin hojjetin ni waqqafama. Gaafa waan gaarii hojjetes ni deeggarama jechuudha. Garuu immoo shamarran miidhuun sirrii miti sirrii hin turre jechuudha. Kana waa'ee Daawud irraa dubbachuu barbaade osoo hin taane viidiyoo isaanii argitanii jirtanii jecha inni dubbate baay'ee jecha badaa jecha namatti dhagahamu jecha haadha manaa ijoollee isaatiin jechuu hin dandeenye tokko deebi'eetu dubartii saniin jechaa ture jechuudha. Jecha hin taane jechuudha. Viidiyoo isaanii hanga dhumaatitti yoo dhaggeeffatanii jiraattanii jecha badaa jedheen jechuudha. Kanaaf warri piraankii hojjetanillee irraa of qoxxobaa jechuun sa'aatii itti piraankii hojjetamuu fi sa'aatii itti piraankii hin hojjennellee dubartoonni nuti of eeguu qabna. Warroonni piraankii namarratti hojjetan jechuudha. Sababiin isaa sababiin piraankiiti. Akka isheen manaa baatu kan isa taasise. Wallola haa qabaatan isaa qabaachuu baatanis waliin jiraachaa osoo jiranuu sababii piraankiitiin garuu kan isheen mana ishee gattee baate jechuudha walumaa galatti. Egaa piraankii kana irratti jechuudha. Tapha kana irratti osuma waliin taphatanu haati manaaf abbaan manaa walii galanii obboleessa irratti piraankii kan godhanii shaayida kan waasaa turan jechuudha. Baay'ee tokko isa rifachiisa mucaa kana jechuudha. Qallalii kana hin rifanne fincaan daa'ima keenyaa dhugdee jedhaniin jechuudha. Yeroo taphatan nyaataa fi dhugaatii garaagaraa qopheessanii kan turan jechuudha. Dhumarratti garuu yeroo naayii shaayiin gahu inni hin dhugu jedheetu